akka waliigalaatti alseerummaa jirurratti jabaannee hojjechuu qabna jechuudha. Alseerummaan ammas jiru Oromiyaa keessa daangaan qabu. So kontorbaandii ittisuu qabna. Oomisha kallattii adda addaatiin karaa biyya alaa deemu seera ala ittisuun dura jiraata. Biyya keessatti immoo ittiin oomishaa bilisa akka ta'u akka qixaan deemu daangaa tokko malee akka socho'uu danda'u immoo biyya keessatti dandeessisuutu nurra jiraata jechuudha. Kanarratti sirriitti xiyyeeffatamee hojjetamuu qaba. Dhimmi biraa ammas xiyyeeffannoo hunda keenyaa barbaadu diinagdeen gaggeessinu kana keessa sochiin godhamu hundumtuu immoo saabana taaksii keessa darbuu. Diinagdeen kamiyyuu bilisa ta'uun irra hin jiraatu. Fakkeenyaaf amma bishaan akkanumaan bishaan ijaaraa iddoo tokkotti piroojeektii ijaaraa akkanumaan bilisaan kennaa deemnu kun rakkoo bishaaniitu babal'ate malee bishaan hin hiikamne. Ammaan booda Oromiyaa keessatti bishaan tokko erga ijaarree uummataaf kennee booda uummanni bishaanichatti gargaaramee dhaabbata ijaaree galiirraa maddisiisee deebisee isa sana akka kaapitaalatti fayyadamee deebisee bishaan biraa hojjechuu qaba. Amma kan ta'aa jiru maaliin warra hojjetamee fi bisaanumaaf suqqamaa isaanumaaf dabalata hojjetama. Magaalotuma kanaan dura hojjetameef deebi'ee hojjetama. Kun haqa qabeessa miti. Haqa qabeessa qofa osoo hin taane immoo hiyyummaa hiruudha kun. So bishaan hojjennu irratti tokkoon isaa dhaabbileen ijaaramanii galiin maddisiisuu qabu jechaadha. Galii maddisiisanii hoo akka silaa ka'aa ture magaalonni 5 of danda'anii jiru investimentiitti galanii jiru 20 of danda'ee jira hundi of danda'uu qaba. Of danda'uu qaba. Isa ogoon warra hin dhaqqabneef hojjete jechaadha mootummaan. Achumatti akkuma kinoo gumbii tarsaatti naqooduu hin taane sirna qabaataa jechaadha. Daandii irrattis haaluma wal fakkaatu. Bishaan jallisii irrattis haala wal fakkaatu. Wanta akkanumaan dhangala'aa oolu namni hiikoo diinagdeetti hin kennine hiyyummaa bal'isa malee diinagdee fidu. Waa hundumtuu diinagdee qabaachuu qaba. Fakkeenyaaf namni paampii akkanumaan paampii kaasee bishaan paampii hin godhu. Maaliif yoo paampii godhee bishaan obaasee maal gochuu qaba? Oomishee baasii paampii saniif baasii boba'aa isaa danda'uu qaba. Diinagdee ta'a jechaadha. So adeemsa akkasii keessaa diinagdee naannoo keenyaa dhaawataan baasaa deemuun nurra jiraata. Akka misoomni wal dabalu of dabalaa deemu baay'ataa deemu gochuu danda'utu nurra jiraata. Kan biraa sochii diinagdee keessa immoo wanti jiru hundumtuu taaksii keessa galuu qaba. Taaksii jechuun qusannaa uummataa jechuudha. Qusannaa mootummaa jechuudha. Ammuma bajanni keenya guddatu misooma keenya guddifna. Fakkeenyaaf manneen barnoota sadarkaa lammaffaa gahaa miti kana caala bal'isuu qabna. Istaandaardii isaanii eegamuu qaba. Sana gochuudhaaf galiin dhufuu qaba. Dabaluu qaba galiin. Hospitaalonni kanaa ol barbaachisu Oromiyaa keessatti. Karaa fuulduraatti Oromiyaa keessatti hospitaalli aanaadhaan nu barbaachisa. Sana gochuudhaaf galiin dhufuu qaba. Galiin amma guddateera jenne kun kanaa olitti guddachuu qaba jechaadha. Gaafa galiin guddatee mootummaan achirratti deebisee investi godha. Barsiisota ga'umsa qaban, hakimoota ga'umsa qaban qaxaruudhaaf, baay'inaan qaxaruudhaaf mindaa isa barbaachisa jechuudha. Kanarratti mootummaan akka jabaatee humna guutuudhaan hojjetu sirritti galiin guddisuu irratti xiyyeeffannoodhaan hojjetamuu danda'utu irra jira. Kanaaf uummanni keenya nagee malee daldala gaggeeffamu kamiyyuu fuuldura dhaabbachuu qaba. Maaliif isatu situ hatamaa jira. Mana keessa hatamaa jira, qe'ee keessa hatamaa jira. Eeyyamuun qabu uummanni keenya. Nama biraa miti situ hatamaa jira. So daldalli kaffaltiin kaffalamu kamiyyuu nageedhaan akka ta'u gochuu barbaachisa. Kana ogoon yoo dinagdeen naannoo keenyaa guddaadha. Guddina dinagdeen naannoo keenyaa faana saaphana galii keenya sadarkaa sanaan yoo bal'ifne inni naannoo keenyaa guddataa jechaadha. Kanaaf waggaa gabaabaa keessatti akka sila kaasaa ture galii naannoo keenyaa tiriiliyoonootaan ta'uu danda'a. Maaliif diinagdee guddaatu jira. Wanti qonna irratti amma dhangalaasaa jiru inisheetifoonni kun hundumtuu dhaawataan galiitti deemu. Qusannaan amma jennu kun liqiin amma fudhatamuu jalqabame kun aadaan liqii bal'achaa jiru kun
baadiyyaa Oromiyaa keessatti magaalota Oromiyaa keessatti aadaan liqii guddachaa jiru kun hundumtuu booda galitti guddata. Deebiseetuma wal gargaaraa deema jechaadha. Yoo akkas ta'e malee guddina qulqullina qabuu fi ga'umsa qabu uumuu hin dandeenyu. Kana gochuudhaan mootummaan naannoo keenyaa waggoottan dhufan keessatti 90% baasisaa danda'uu qaba. 90 fi isaa ol baasisaa danda'uu qaba mootummaan naannoo. Kana yoo goonedha rakkoo hamaa dhaloota hedduu keessa darbee nutti dhufe sana hiikkachuu kan dandeenyu. Ummata guddaa amma dabalaa jiru kan immoo qabeenyatti jijjiiruu kan dandeenyu jecha. Kanaaf dhimma galii irratti sirritti xiyyeeffatamee hojjetamuu qaba. Pirojektoota federaalaa faana ibsaa, teelee fi daandii faana ol qabatee xiyyeeffannoodhaan akka sila kabajamoo Kaffaaloo kaase irratti hojjetamaa jira. Deeggarsa adda addaas godhamaa jira. Iddoo hundatti pirojektoota kana eegumsa gochuufiin nurra jiraata. Tiksuu qabna. Iddoo misoomanitti immoo eeguu qabna. Kunuunsinee itti fayyadamuu qabna. Waggoottan darbe qormaata bitaaf mirgaan tureen haga mootummaan federaalaa murteessee gadi buusee raawwachiisuun hin danda'amu. Qormaata walumaan keessa dabarreen jecha. Warra Oromoodhaaf nan qabsaa jedhutu doozara gubu. Ogeessota pirojektii ajjeesa. Kuni nu sakaaleera waggoottan darban. Carraa arganne san akka qixaan itti fayyadamnu godheera. Aramaan nu keessatti biqile kun rakkoo nuti ta'aa ture. Ammoo carraa amma argame kanatti jabaannee tiksinee akka isaan hojii isaanii hojjetan gochuu danda'utu jira. Akka waggoottan 5-6 darbe jalqabne ututti fufnee jiraanne karaa dheeraa deemuu dandeenya ture. Akkuma seektaroota tokko irratti karaa dheeraa deemne karaa dheeraa deemuu dandeenya ture. Ammas xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Teelee irrattis hojjetamaa jira. Baadiyyaa Oromiyaa hunda waliin gahuudhaaf ibsaa irratti hojjetamaa jira. Kun garuu jabaanee irratti hojjechuun nurra jira. Ibsaa immoo achi qofa eeguu hin qabnu. Soolaariin akka bal'atu akka naannootti soolaarii oomishuudhaaf hojii adda addaa hojjechaa jirra. Yoo nu milkaa'e soolaariin oomishna naannoo irratti. Soolaariidhaan namni qeeqee isaa keessatti akka argatu. Baayoo gaasiidhaan namni qeeqee isaa keessatti humna annisaa akka oomishachuu danda'u. Oomisha akka ofii fayyadamuu danda'u gochuu danda'utu nurra jiraata. So giriidii dhaala akkamitti hojii hojjenna kan jedhus dabalataan hojjechuu qabna. Garuu carraachi jirus immoo hubannaa fi tiksuudhaan namni hundumtuu akka itti gargaaramu of eeggannoo cimaadhaan hojjechuu qabna kan jedhu kaasuudhaaf. Kan akka naannootti laftii yeroo isaan keessattuu bajataa fi pirojektii faana ol qabatee kabajamaa caffee kanaaf kaasuu kanan barbaadu aanoleen keenya bajata deeggarsaa godhamuufiin hojjetu hin beekama. Aanoleen keenya bajata isaan akka danda'an warra bajata galii amma tokko caalmatti maddisiisaniif immoo deeggarsi dabalataa akka godhamu hojimaata diriirsuudhaaf hojjechaa jira. So rakkina waliif qooduu oduu hin taane kan hojjetu caalmatti akka hojjetu gochuudha. So aanolee keenya hunda akka isaan bu'aa qabeessa ta'an akka galii isaanii caalmatti maddisiisan sirriitti gargaarree hojjisiisuu qabna tokko kana. Lammataa akka sila kabajamoo obbo Awwaluunis kabajamoo obbo Tolasaanis kaasan dhimma pirojektii faana wal qabatee jiru immoo foormulaa ifateetu jira. Kanaa olitti garuu humna hojii pirojektoota gadi buusuu barbaada. Waa hundi naannoo irratti qabamee naannoo amma naga'u giddugala tokko misoomsuun hin danda'amu. So qabeenyas aangos akkuma amma gadi buusaa jiru kana caala disentralaayiz gochuudhaaf hojiin adda addaa hojjetamaa jira. So hojii tokko irratti naannoon to'achuu fi qorachuu qofa ta'a malee hojiin raawwachuu caasaa sadarkaa gadii irratti ta'a jechaadha. Hojimaata sanas lafa qabsiisuudhaaf haqa qabeessummaan immoo akka silakee akka diriiru gochuu. Wantoonni hojjetaman sun immoo galii akka isaan maddisiisan. Akkanumaan kan hojjetamanii achumatti deebi'anii mallaqa nyaatan oduu hin taane galii maddisiisanii akka ofitti fufsiisuu danda'an xiyyeeffatamee kan hojjetamu ta'uusaa carraa kanaan kaasuun barbaada. Dhimmi biraa dhimma magaalaa faana ol qabatee jiru magaaloomsuu irratti hojii bal'aan jalqabamee jira. Dhimma magaaloomsuu fi dhimma sadarkaa magaalaa walitti fidina. Dhimmi sadarkaa magaalaa dhimma mindaati. Ammaan booda
qoratamee maal maayidhaanii miti kan magaalaa guddisu. Sadarkaa galii isaatiin. Istaandaardiin keenya galii kan guddise, qusannaa kan guddise, liqii kan guddise isa faana humni magaalaa Muusaa waliin guddataa jecha. Kan kanaan dura ture humna kantiibaatu guddata. Mindaa kantiibaa fi hojjetaa isaa guddata. Nuyi mindaa kantiibaa guddisuudhaaf magaalaa mindaa ofii kaffalachuu hin dandeenye uumuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa qophaa'aa miti. Magaalonni amma dinagdee horatan qixa saniin guddachuu qabu jecha. So isaafis hojimaata of danda'e qopheessaa jirraa jecha. So kan galii caalmaa argamsiise kan dinagdee caalmaa uume hagasuma caalmaatti akka guddatu sadarkaa isaa akka fooyya'u akka of danda'aa deemu akka dinagdee uumaa deemu gochuun barbaachisaa jechaadha. Dhumarratti kanan kabajamaa caffee kanaaf dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu akka waliigalaatti hojii waggoottan dhufan hojjetaman keessatti dinagdee uumuudhaaf waggoottan darban amma tokko yaalama shashaakalameera. Garuu guututti yaadama hooggansa dinagdee uumuu lafa hin qabsiifne. Mootummaan keenya keessattuu ganna dhufu kana qophii gahaa godhee hojii guddaan hojjetamu tokko kanadha jechaadha. So hoogganummaan caasaa gandaarraa kaasee naannootti jiru kan madaalamu dhimmoota dinagdee faana wal qabateeti jechaadha. So hooggansa dinagdee uumu, hooggansa investimentii babal'isu, hooggansa galii guddisu, hooggansa qusannaa babal'isu, hooggansa liqii fudhachiisu, hooggansa liqii immoo hojjisiisee akka liqiin deebi'u godhu, hooggansa ogummaa babal'isu, hooggansa dhaweessummaan akka lafa qabatu godhu, hooggansa waliigalatti hundumtaa oomisha naannoo fi aanaasaa, gandasaa, magaalasaa guddisu, naannoo guddisu akka ta'uuf jechaadha kan xiyyeeffatamee hojjetamu. Gaaffii hooggansaa kana yoo deebisneen alatti Oromiyaa sadarkaa barbaadamutti tarkaanfachiisuu hin dandeenye. Keessattuu dhimmoota sadan jenne sanaaf utubaan tokko kana waan ta'eef kanarratti jijjiirama finnuunidha. Kan misoomota kaan irratti sadarkaa barbaadamutti jijjiirama hin finnu. Sadarkaa waltajjii qabsoo uummata keenya sadarkaa barbaadamutti jijjiirama dhumaa gochuu kan itti dandeenyu kana ta'a jechaadha. Kanaaf isa kana uumuudhaaf sirritti qorqalbii gama kanaan dhufuu qabu. Beekumsaaf dandeettii gama kanaan dhufuu qabu. Madaallii gama kanaan diriiruu qabu. Jabaannee sadarkaa hundatti lafa qabsiisuudhaaf hojjechuu danda'utu nurra jiraata kan jedhu kaasee ji'oottan ja'an hafan keessatti jabaannee Oromiyaan kanarraa akka itti fufan filannoon nu fuuldura jirtu nagaa tasgabbii kan qabu karaa dimokiraatawaa ta'een karaa qaqabeessa ta'een kan raawwatamu uummanni keenya immoo mirga isaa kan itti murteessaa immoo kabajamee mootummaan uummata keenya fudhatee waggoottan 5 itti aanan fuudhee itti fufu kan itti bu'uureffamu ta'a. Kanaaf hojii gurguddoo lama qabna jechaadha. Tokkoffaa wantoota amma kabajamaa caffee kanaan qoratamanii akka harcaatitti ka'anii akka sirreeffaman kallattiin kaa'ame sirreessu raawwiiwwan ji'oottan ja'an dhufan keessatti milkaa'uu qaban milkeessuudha. Gama tokkooni gama lammataatiin immoo mootummaa paartii waggaa 5 dhufan naannoo keenya gaggeessu akka uummanni keenya karaa dimokiraatawaa ta'een karaa qaqabeessa ta'een nagaaf tasgabbiidhaan akka filannoo gaggeessu gochuudhaan mootummaa itti fufsiisuu mirkaneessuudha. Isa kanaaf akka paartiittis jabinaan dirqama keenya bahuudhaaf akka paartiittis immoo dorgomaa cimaa taanee itti fufuudhaaf jabaannee kan hojjennu ta'uusaa mirkaneessuun barbaada. Sagalee uummata keenyaa kabajnee waan uummata keenya immoo murteesse fudhannee deemuudhaaf qophiidha. Kana keessatti garuu hireen uummata keenyaa amma argate kun bakka amma ga'e kanarraa akka duubatti hin deebine kutannoo olaanaadhaan sabni keenya sadarkaa hundatti jabaatee akka hojjetu asuma waamicha kun dhiyeessuu barbaada. Warreen tokko tokko karaa qaxxaamuraatiin hiree kana hin hawwu akkuma jedhe hawwii hamaarraa ka'anii abjuurree miti dunquqquu hamaa keessa jiru waan ta'eef
dinququu sanarraa kan ka'e waan adda addaa burjaajii keessa jiru. Gaaf utuu abomboleetti wayii dhufee sirna kana fudhatee barbaadu gaaf immoo iddoo wayiitti waan ta'e utuu ka'ee barbaadu waan isaanii hawwin hin jiru. Burjaajiin kun irraa ka'anii yeroo gabaabdaaf kana keessatti biyya kana keessatti walitti bu'iinsa akka uumamu waraanni akka uumamu gooliin adda addaa akka uumamu filannoon akka hin gaggeeffamne murteen uummataa akka hin beekamne akka hin kabajamne kana keessa hiree wayii arganna jedhanii warreen sila kaase warri xolwaalleen keessattuu nu keessaa bahan kanarratti fedhii adda addaatiin hojjechaa jiru. Isa kanarratti dammaqinaan fuula tokkoon hojjechuun dura jiraataa mootummaan keenya filannoo iddoo hundatti gaggeessuudhaaf qophaadhaa nagaaf tasgabbii jiru haala barbaadamuun itti fufsiisuudhaaf mootummaan keenya yeroo kamiyyuu caala qophaadhaa yeroo rakkoo hamaa keessa jiru humnaan manaayyuu hin qabneeyyuu yeroo walhubannaan ifa ta'e sadarkaa hundatti hin uumamneeyyuu ceenerraa amma immoo hundaa ol uummanni keenya walhubatee jira. Uummanni keenya akka durii miti. Akkuma ijji roobii bishaan keessatti wal argiti jedhan sana uummanni keenya utuu hin dubbatin amma bishaan keessatti wal arga ijjisaa. Tokko kan rakkoo isaanitti ta'e iyyuu kana. Kanaaf uummata keenya qabannee dhugaa uummataa keenya qabannee joottan dhufu kana nagaaf tasgabbiidhaan waa hunda akka deemu goonee filannoon keenya karaa milkaa'ina qabuun akka xumuramu in goonaa itti fufiinsa mootummaa in mirkaneessinaa hireen uummata keenyaa shakkii tokko malee itti fufaa injifannoon saba keenyaa itti fufaa isa gochuudhaan gulantaa qabsoo saba keenyaa sadarkaa barbaadamutti in ceesisnaa isa kanaaf immoo karaa hunda keessatti waaqayyo nu gargaaraa ammas karaa fi keessatti waaqayyo nu gargaaraa kan jedhu kaasuudhaaf galatooma.